duras filannoo san keessatti hirmaachuudhaan dhugaan Oromoo kanaaf filannoo asaanuu keessatti akka jaarsaatti akka daawwataatti osoo hin ta'in akka kaadhimamaatitti ummata Oromoo ummata kiyya kan kaleessa gaafa waadaan galuuf nan shakkin gaafan gargaarsa gaafadhu na biraan hafin dheengadda immoo bahee du'a na oolche san maqaa isaa kabachiisuudhaaf nan hirmaadha jechuudha. Filannoon as deemu kun akkuma jeetti filannoon as deemu kun ummata keenya saba keenya biyya saniif naannoo sanii murteessaadha. Filannoo san keessatti madraka fi fooramii kamirrattu dantaa Oromoo ejjennoo Oromoo dhugaa Oromoo shakki mamii takka maletti calaqqisiisuudha barbaachisa. Shakki mamii takka maletti. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromummaan ittiin saalfannu hin jiru. Oromiyaan dabarsinee kenninullee hin jiru jechuudha. Seenaa boonsaa qabna. Seenaa boonsaa qabna. Dhara nurratti hojjetame malee dhara orma irratti hin hojjennu. Daangaa nutti darbame malee daangaa namaan ceene. Dhugaa kenna awwaalame ka ormaan tu'in. Dhugaa Oromoo, fedhii Oromoo, dantaa Oromoo, kaayyoo Oromoo, dhugaa qabsaa'ota Oromoo waltajjii kamirrattu afaan kamiinuu abbaa fedhe fuuldurattu falmachuu danda'uudha qabna jechuudha. Dhugaa himachuu danda'uudha. Kanaaf bifa kamiin paartii kam keessatti sadarkaa kamitti hirmaadha kan jedhu anis itti yaadaan jira. Hogganoota kaan wajjinis mari'annee jirra. Hoggan asii deebi'e gaaddisa hoggansa Oromoo jalatti teenye bifa kamiin sadarkaa kamitti yoon hirmaadhe tokkummaa jaarmiyoota kanaa cimsuu danda'a. Ce'umsa kana bu'a buusuu danda'a. Mooraa siyaasaa Oromootiif cimina ta'uu danda'a kan jedhu waliin mari'annee murteessinaa jechuudha. Murtii kana hin beeksifne. Wanni waadaa gallu garuu wanni waadaa galuu barbaadu. Filannoo asaanuu keessatti korojoon Oromoo hin hatamu tokko. Dhugaan Oromoo hin awwaalamu, seenaan Oromoo hin xuraa'u. Oromiyaa irratti nama ummanni keenya filate qofa malee kan korojoo hatu, kaalagaan ergatu, kaalagaa sheellaqatu hin filatamu jechuudha. Kan hin mirkaneessu. Kanaaf tarsiimoo lafa baafannee lafa kaa'annee jira. Itti qophaa'aa turre yeroo gabaabaa keessatti gara kanatti kan seennu ta'a. Yaada keessan, deeggarsa keessan bifa adda addaatiin nuuf dhiyeessa. Yeroo murteessaa keessa jira jechuudha. Hantuunni deessee eegarra hoggaa ga'e kan taane. Kanaaf namni keenya wal dhaga'uu qaba. Filannoo kana keessatti illee akka shunkurtaa gullitiititti qoqqoodamneen seennu. Kana waadaan isinii gala. Waan tokko hin shakkinaa. Dooktar Mararaanis, Daawud Ibsaatis, Kamaal Galchuutis kanarratti ejjennoo waloo qabanii jechuudha. Shakkiin tokko hin jiru. Warra walii galluun, warra dhugaa Oromoo irratti walii galluun, warra ejjennoo Oromoo irratti walii galluun, mooraa takka jalatti, gaaddisa takka jalatti, caayaa takka jalatti dhugaa Oromoo takkittii qabannee Oromummaaf Oromiyaadhaaf ni falmanna. Warra kanarratti garaagarummaa yaadaa qabnuun wal kabanyee walii beeyne dorgommii keessa seenne
Yomo anne fudhanne yomo amne kennine ummat Oromootiif Oromiyaaf mootummaa isa fakkaatu gadhaabna jechuudha. Sadarkaa biyyaattis sadarkaa Itoophiyaattis moodeelii Oromoo dhiyeessuu danda'uudha qabna jechuudha. Baala taraan hun jaaniini naggana taraan teenyan dhufu. Taraas yoo taate biyya ormaatiif taraa salfiin qabanne waggaa 150 qe'ee teenya irratti taraa eegganne beektu. Qe'ee teenya irratti illee humnaan uummata keenya irratti hin fe'amnu. Filannoo isaatiin yaada qabnu, imaammata qabnu, tarsiimoo qabnu. Lafa keenya uummata keenya keessa ni filamna. Sadarkaa biyyaatitti illee waan gadaa Oromoo qabdu, waan safuu Oromoo qabdu as baafne ummata biyya keenyaatiif dhiyeessine kan ummanni biyya keenyaa sabaaf sablammiin dhiyeessuun walitti daballe areera Itoophiyaaf gaafa Afrikaatii ta'u ka shuruuf kaan Oromootiif sabaaf sablammoota keessaa mul'atu gad dhiyeessuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kana gochuudhaaf wal hubannaa hooggansaa gaafata. Waliin hojjechuu miseensaa gaafata. Deeggarsaaf dhiibbaa uummataa gaafata. Gargaarsa rabbii gaafata. Ka biraa shellaqannaa alagaan barbaachisu jechuudha. Kanuma gahaan. Akkuma yeroo hunda qeerroodhaan jedhu hedduun keessan manguddoo dhugaa qabna qabnu. Dhugarraa gorree kijiba takkittiidhaaf danga ormatti hin dabarru dhugaa ormaa hin hirrifnu teenya immoo dabarsinee hin kenninu. Kaleessas tokkummaan kaane. Qawwee osoo hin qabaatin dukkana keessatti abboonni keenya iyyatti babaasanii tokkummaatti waan amananiif. Duu osoo beekanii ofii hafanii qabsoo baraarsinan jenne dhabamnee tokkummaa Oromoo dhiiga keenyaan dhaabsine jedhanii Magarsaa Bariifaan wareegamanii nu uuman jechuudha. Tokkummaa Oromoo qabna tokkummaadhaan qabsoofna chirichaaroodhaan hin qabsoofnu chirichaaroodhaaf hin gurguramnu jechuudha. Miira qofaan hin oofamnu. Hawwii qofaan hin oofamnu. Beekumsa qabnu. Gorsa abbootii teenyati. Fakkeenya addunyaa walitti fidanne tarsiimoo baafannee tarsiimoo saniin masaqamne. Humna teenyan, hojii teenyan, tokkummaa keenyan, dhugaa keenya qabanne rabbiin gargaarsifannee ni injifanna. Nagaan naa bulaa galatoomaa. Okay, sagantaa hedduu qabna. Akkanatti gammadaniiti lixuun hin jiru. Ganaa gaafiif deebii qabna. Yaada uummataa fudhanna. Harka dhaanii lixuun hin jiru. We gonna do fundraising. Ammaan tana dhagaa as dhagaame dudda duuba sanii. Akkuma argitan OMN karaa adda addaati dulli sagalee takkitti Oromoo ammaan tana kan sagalee paartii hin taane kan dhugaa Oromoo hin dabsine kan Oromoo lagaaf sabaan addaan qoodee hin gabaasne ammaan tana miidiyaan takkittiin harkaa qabnu OMN hin jira. Miidiyoonni biroo adda addaa Oromoo fi Oromiyaa uummata Oromoo fi Oromiyaatiin hojjetan hin jira. Sanis recognizing goona. Hamma danda'ameen garuu humna guddaadhaan kan ammaan tanaa caalaa keessattuu amma filannoodhaaf dorgoma jedhamee labsameeti miti duraanuu waan biraati. Kanaaf bira dhaabbachuuf miidiyaa kana gara afootti waan fuuldura hojjetamuuf deemu humna hojjettootaa dabalamee Oromiyaa guutuu mana keessan teettanii akka dhaga'uu dandeettan gochuudhaaf humna guddaa barbaachisaa. Dhugaadhaa engaddas onlaayinii dooneeshiniin wanti adda addaa godhameen jira. Kiisa keessanii fi wanta isin gootaniin ala waan biraatiin wanti socho'aa jiru hin jiru. Magaalaalee adda addaa irratti karaa adda addaatiin fundraisingii onlaayiniitiin dabalataan fundraisingii adda addaa godhanii jiranii Minisootatti san hin goone ta feesbuukiif dhiifnee ta amma asitti godhuuf deemnaa. Kanaaf gara waltajjii kanaatti
booddeerra walaloo wayisiin qabna walaloo booddeerra isinii dhiyeessuuf deemna gara waltajjiitti Shee Abdurrahiimiin affeeraa jidduudhaan osoo kan isinitti himu namni tokko konkolaataan isaa tooyi godhamu jedha dhufee konkolaataa ofii akaafatu jedhanii konkolaataan nambarri isaa CXY 863 CXY 863 fi 907 MER ka jedhu konkolaataa kanneen lamaan karaan taane dhaabdaniittanii tooyi godhuudhaaf konkolaataa si qopheessinee eegaarraa meesharii irraa fudhaa jedhanii kan dabalataa kan sadaffaa 2061 2D konkolaattota kanneen karaa irraa warri abbootii konkolaataa kanaa taatan akka kaaftan isinitti